Baritu surat ittura kakabe Natihetu mate ya dakhita tabe Jirtu Akam jirtan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والرجاء دفع جرتنا دينو Diada sena tap goda share goda wali erga hankuma kana miga arka kaysanin wali erga anuma dhageeffachaa erga dhugatti guyyaa kana faa hedduun qaanyeessitanii namuma hanqa tokkootu share godhaa ture guyyaa kana gun live dhufesanii warri galgalaa ammoo warri ammaan tanaa warra guyyaa caaluu qabdan dhugaa dubbachuudhaaf maalif warri guyyaadhaa gartee cinaa isaanii karaa hirriibaa deemaa turanii yeroo sanii dalagaa fa'aa oolanii walleen dadhabbii takka itti tureensaa saniifuu isin akka isaaniin ta'ina share godha aada godhannaa eessarraa akka nu daawwachaa jirtanis barreessaa mana keessatti mee barreessaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh warri amma dhufaa jirtan hundi keessanuu dhiyaadha welcome mana keessan dhufaa jirtan ni beeytanii mana keessan dhufaa jirtan mana kana keessatti mana namayyuu bilisaan yaada isaanii itti dhiyeeffatu rakkoo takka malee yaanni keessii kabajamee waan feete barreessitee maaliif jaalala kabajaa ummata keenya irratti rarraati wanni hundinuu dhiyaadha dursoo ilaamaan tanaa wanni takkata akka malee dasna jettu maal seetanni beeytanii wallisaan oromoo tokkolleenu kan wallee tana wallisuudhaaf hin tattaafatiin Ali birraa malee wallisaan oromoo tokkolleenu kan wallee tana gartee itti wallisuudhaaf ittiin tattaafatiin hedduu na gammachiisa dasna jaa
dhugatti akkuma Itoophiyaattuu gartee akkuma Itoophiyaa guututtu aadaa badduun takka tanuuti qabnu wallisaan adda addaa wallee namaa wallisuudha. Wallisoonni hundinuu kan wallisaa ta'uu barbaadus kan wallisaan ta'inis walluma kan professionally fine ta'in gartee wallee namaa wallisee mana keessatti bika takka takkatti rakkoon qabu. Garuu immoo professionally stage irra dhaabbattee viidiyoon si waraabanii wallee namaa wallisuun biyya guddatte keessatti heeraanii itti gaafatamta. Akka nama gartee waan nama hatetti itti gaafatamta. San gubbaarraan maallaqa si kafalchiisan. Aadaa badduudha Itoophiyaa keessa sanuu gartee warrummaa wallisaa ta'e hundinuu aadaa namaa akkas godhan itti balleessan. Maaliif walleen namaa ni kabajamti. It's intellectual property. Abbicha wallise sanii fi warra isaa hojii hojjetee warra barreessee kana hundaatu gartee akka horii isaaniitti laalamaafi. Garuu akkanumatti namayyuu wallisuun heeraa ala. Hogguu gartee egaa wallee albirraadhaa tan namni gartee kuma meeqa wallisu tana keessaafuu wallee bareedduu tana gartee kan namni biraa wallisee walitti hin laaqin hedduun gammachuu irraa qaba. Dhugaan isiniin jaa hedduun gammachuu irraa qaba. Wallee albirraadhaa ta biraatu hedduutu jira kan namni gartee waliin laaqee maal godhee kan ittiin deemnu hundinuu gartee maayikii qabatee itti lallabee jechuudha. Ammoo aadaa badduudha. Firraa dhiisuu qaban. Wallee biraa ifiteetii uummattee wallistee irra wayyaadha malee wallee namaa tan namnis dura baasee jiru tan gartee kaaseetitti godhanii jiran or CD itti baasanii jiran wallisuun heeraan ala. Dhiyaaddaa sheer godhaa taaptaap godhaa oduu ni eegalla. Warri amma dhufaa jirtan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh isiniin jechaa bikka jirtanitti hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan. Warri gaa isin bira amma aduun bari'u jirtuu fi warri aduun isin bira dhiyaa jirtus dhiyaadhaa mana keessan jirtanii asirraa oduulee guyyaarraan tanaa takka irraa haasoinna waan ammaan tana deemaa jirurraayis yaada wal dabarfanna. Guddoon guyyaarraan tanaa akkuma gartee na duuba gartan kana na duubatti gartee wanni gartan kuni Netanyahuudha kan Prime Minister Qataari kuni Trump ni beeytanii Trump Netanyahu jilbiisiseeti soorii jii Qataarin sorry ji jana ka jolle tikoti Dibaga no, you're right. Tap 1%. Lugati money is king. Money bikum honda tuni hojjatti. Money maallaqa qabaachuun akkanadha. Dafi sorry jini jeeniti akkasitti Netanyahuun guyyaa irraan tana odoo hin jaalatin odoo jibbuu Donald Trump Qataaritti bilbilee akkasitti Prime Minister ticha Qatar dhiifama gaafate Netanyahuun. Dhugatti oduu ajaa'ibaati guyyaa asrii tana taate Netanyahuun ummata biraa dhiifama gaafatu Trump gartee Trump dhiibbaa isaanirra godhee akkasitti amirtichatti bilbilee eenyu foreign minister ticha isaanitti bilbilee dhiifama gaafatee jaaniiti guyyaarraan tanaa galgala kana social mediaan akka malee irraa gammadaa jiranii inumaatu gartee goofata adda addaa irraa godhaa jiran kan arrabsuu fi kan redduun isaanii orma Netanyahu arrabsu beeka
kan Nataanyaahu arrabsuu fi kanummaan gartee gooftaan kee maallaqa isaan juu fi gooftaan kee waan biraati miti gooftaan kee gartee Araboota maallaqa waan barbaadduu fi saniif dhiifama gaafatte jaanii bargaa akka malee arrabsaa jiranii. Duba gaa guyyaa kana yeroo isaan White House turan asirratti mul'achuu hin dandeessu. Mee footoon tun yoo isinii taate. Okay. Akkuma gartee asirra gartanitti bikki kuni yeroo Trump Qataaritti bilbilee akkasitti Prime Ministericha dubbisaa ture footoo tanarratti Trump dubbiseeti yeroo tana isaan lachuutu White House bikka gartee oguga warreen keessummaan gartee White House dhufanii akkasitti pirezidaantii cinaa ta'anii achi miidiyaadhaa wajjin dubbii fi xiqqoo gartee yaada dhiyeessan odoo haasawutti hin seenne jechuudha. Bikka san taa'uu turanii akkasitti Trump Qataaritti bilbilee Prime Ministericha dubbisee achi booda Prime Ministerichi Nataanyaahun bilbilatti kan Trump Nataanyaahutti bilbila kannee Nataanyaahunis bilbilaan Ministericha dubbisee dubagaa Ministericha oguu dubbisuu yaada gartee bal'aadha kan dhiheesse achi gubbaarratti Nataanyaahun dura dursoo biyya teessan heera cabsinee dha'uu keenyaaf dhiifama jeeni itti aansuudhaan lammii keessan ajjeesuu keenyaaf dhiifamaa jeen. Achi booda gaa inumaatu gartee wanni nuti taargeet goone takkaa'u ajjeesuu barbaanne. Thank you so much HM dhiyaaddu akkam jirta nagaan baga dhuftee dhiyaadduun sinjaa galatoom. Durso eega gartee akkas jeen booda wanni nuti taargeet goone takkaa'u wanni jarri nuti gartee dha'uu barbaannu diina keenya takkaa'u warra gartee nu fixaa jiru warra gartee lola kana gaggeessaa jiru kana isaan kana cabsuu barbaanneeti isaan ajjeesuu barbaanneeti achi dhoohinne je'eniiti barruu tana keessatti dubbate akkasuma sanitti itti aansuudhaan tuni gaa tuffiidha garuu eega gartee akkana je'en booda waan namni kun beektaa hogguu gartee sirraa dhiifama si gaafatu waanuma dhiifamaa san gubbaarratti yoo xiyyeeffate silaa gaarii ture. Garuu immoo madaa biraa gartee madaa amata dheeraa hunda gartee hogguu kaasee rakkoon dhugaadhaa hogguusa mul'atti. Isinii galtee waan jechuu barbaadu. As keessatti Nataanyaahun eega gartee yaada dila kana dubbate booda yeroo dheertuudhaaf isin nu gargaaraa hin turre. Yeroo dheertuudhaaf isin diina keenya warra Muslim Brotherhood warra jaaniin warra gartee gaafa dur amata Muslim Brotherhoodin gaafa gartee isaan Ijibti tana keessatti aangoo fudhatanii akkasumasatti gartee warra kuniin Qataariinis gargaaramaa turanii warra gartee Tarkiidhaatiinis gargaaramaa turanii isin warra gartee Muslim Brotherhoodii kana cinaa dhaabbattanii gargaaraa turtanii jeen haasoo isaa kana keessatti. Waan Muslim Brotherhoodii fi waan ammaan tanaa maaltu waliif fide dhiiroo gaaffiin tana laal. Yoo dhiifama silaa nama gaafachuu barbaadde dhiifamuma gaafatta. Thank you so much warri giftii kannaa jirtan hedduu galatoomaan isinin jaa dhiyaadhaa harka keessan hin gartee taaptaap godhaa sheer godhaa wal gargaaraatuma sheer godhaa akkuma gaarra deddeebina jennutti sheeriin silaa gartee bilaashii. Obboleessaa keenya TikTok abdii galatoomii hedduu galatoomii akkasuma sanitti galma dhugaa atilleen nuuf galatoomii siin jenna dhiyaadhaa. Dubagaa waan Muslim Brotherhoodii waan amata 10 meeqa dura gartee yoo xiqqaatte amata 10 duraati gaafa Muslim Brotherhoodiin Ijibti tana keessatti aangoo fudhatan achi boodatti gartee gaafa sanii isin Muslim Brotherhoodii gargaaruu turtanii. Tana gartee Israa'elitti balleessanii jirtanii tanaatu nu aarsee isin dhoysisee jeen
Okay? Tuni ifaa isin taatu. Amma gaa namni kana siin jiru kuni dhiifama si gaafachuu jiramoo? Pooyintii barbaadu san galma galchuu jira. Waan madaa dabarte ta'ee fi qabu san arra hogguu si baasee sitti himatu. Sini galtee? Tana dura maasis gaa wannummaan jira Hamaas kana gartee Izraa'eliitu gaafate. Akka Qatar jara kana gartee warra H gruppii kana biyya isaanii geessitu. Jara H gruppii kana maallaqallee akka gargaartuun amatatti doolaara miiliyoona 30 ol akka baaftee kannituuf Izraa'eliitu gaafate. Qatar yaada Israa'el dhageesseeti isaan kana gargaaraa turte. Kophatti godhaan turre ammaasis kophatti gartee achi baatee oduu Israa'el quban qabaanne jara kana dhoohisaadhaan biyya isaanii hin na'e. Qabxiin tiyyamaa isinii galtee jara kana hunda ifii isaaniitiif goosisaniiti deemanii gartee amma gartee hogguu dha'uun booda ammas arraan tana gartee hogguu dhiifama gaafatee caljaa miti. Dhiifama gaafatee calan jenna. Waan gartee Muslim Brotherhoodis gartee isiniitu nurra baasee isiniitu nurra gargaaraa ture akkasuma sanitti warra gartee diina keenya warra H gruppii kana isiniitu gargaaru jira jeeni kana hunda haasoo jira. Namni irra hedduun akkumaan gartee yeroo takka warreen ekspertoonni kun maal barreessanis ni ilaala. Keessaafuu warri gartee naannoo tanarratti hedduu muuxannoo qaban. Akkumaan guyyaa kana isinii himaa ture viidiyoo gartee oduu lamadaa irratti yoo laaltan dhiifama Yahudaan arraan tana Qatar gaafachuudha. Waaniin viidiyoo san keessatti isinii mee hojii walitti hidhaadha. Waan isaan lafa jalatti hojjechaa jiraniitu jira. San maali yoo jettan wanni Qatar amma dhiifama gaafataniif lola isaan Iiraanii wajjin wali godhuudhaaf deeman kana karaa tolfachuu jiranii jechaa jiran. Warri keessa beeku. Isinii galtee dubbiin? Hogguu lola biyya Iiraan tanaa wajjin godhuudhaaf Ameerikaan Qatar ni barbaaddi. Akkasuma san Izraelis Qatar ni barbaaddi. Amma qabxiin isinii galtee? Duuba gaa kana keessa daddabtee karaa tolfachuudhaaf Qatar dhiifama gaafatta. Akka isaan kaampii Ameerikaadhaa tan gartee Dohaa jirtu itti fayyadaman. Xayyaaronni Izraa'el ka Ameerikaadhaa achi qubatee achirraa akka ka'ee deemuu danda'u. Misaayiloonni gartee maasis kan Iraan irraas bahu yoo jiraate kaampiin Ameerikaa ta Qatar jirtu akka dhooytee buuftu. Isinii galtee amma? Kanaafi karaa tolfachuu jiranii jedhaniiti warreen ekspertoonni barreessaa jiran. Malee silaa Netanyahuun dhiifama Qatar gaafachuu barbaade. Ifiifuu bilbila isaanii ni qabaa daayirektitti bilbilee gaafachuu ni danda'a ture torbaan lamadaa. Yoo torbaan duraa sanillee gartee aara kajaamu taate torbaan lamadaa. Torbaan sadeeffaatis haa taatu itti bilbilee ifiisaatiif kana dhiifama gaafachuu ni danda'a. Achi booda maasis isaan lachuutu gartee Qataaris Izraelis akka feetetti dhiifama gaafachuu kana karaa miidiyaatti dhiheessuu ni danda'anii jedhaniiti odeessaa jiran. Wanni arraan tan amma karaa gartee Donald Trumpiin akka manguddoo fakkeessanii dhiheessaniif qophii isaan waan lola Iiraanii hojii gaggeessuudhaaf deeman kan miidiyaaleen adda addaa duruu jalaa baasaa jiru kana qaceellotti gartee utubeessuu barbaadaniiti. Qaceellotti hubadhaa. Wanni isaan hojjechaa jiran waan salphoodhaa miti.
dubagaa kana keessa wanni matti aantu qabxiin itti aantu Gaazaa lolli Gaazaa kuni hogguu dhaabbate booda sadarkaan itti aanu maalidha karratti mari'achaa jiran guyyaarraan tanaa yeroo akkasitti dhaabbatanii ibsa godhan san isinii meetin ture ibsa san keessa yaada sadiitu jira takaawu yaada afuriitu jira okay plaanni kan lafa kaayamee jiru plaana sadii Netanyahuun boodarra gartee oggaa walgeessanii dhufe booda plaana biraatiin itti dhufe Trump so plaanni ammaan tana afur tahee jira jechuudha okay plaanni duraa kan plaana Trumpii kajaansan kagartee qabxii 20 takka if keessaa qabu plaanni itti aanu kan Blair plan kajaaniin Tony Blair namticha duraan Ingiliz akka prime ministeraatti gaggeessaa ture gaafa lola Iraq kan gartee gaafa bara 2000 irraa eegalee ilanga 2006 faa biyya Ingiliz sana bulchaa ture jechuudha. Inninis akkamitti karaa Gaazaatti as deebi'a isiniif hin himuuta. Kan sadaffaadhaa yaada jiddu galeessaa hajaan jechuu kan gartee warri Hamaasis Gaazaa tana bulchu warri PA Palestinian Authoritynis Gaazaa hin bulchu humna biraatu bulcha jedhanii kan dubbachaa jiran. Afuraffaadhaa kan gartee reefuun tana Netanyahuun fidee plaanni isaa afuraffaadhaa kan gartee guutumaa guutuu Gaazaa humna nama biraa harka neequ biyya biraatu bulcha Gaazaa guutumaa guutuuttu ammaasis warri Hamaasis warri gartee Palestinian Authorities wanni takkallee nu gartee Gaazaa tana keessatti hirmaannaa takkallee hin qabaatan security Gaazaa warri nageeyaa fi waa hunda gartee Gaazaa tana warri eegu warra Israel tahaa jechuun waraana Israelitu Gaazaa tana eega. Gama biraatiin Gaazaan gabrummaa hamtuu keessas deebitii jechuudha. Waraanni Israel kanummaan ammaan tana lolaan jira kana fixaa jiru hogguu gartee isaanummaan kan nagee eegan taate. Namni as keessa nagee ni jiraata. Humniti ati duraanuu diina si beektu. Dhuftee nageeni eedi. Nageeni isiin eedu hin jiru. Inumaatu ijoollee barbaadanii dhalaa fi xixiqqoo tan hunda walitti qabanii mana hidhaa guuruudhaaf akkasitti kan barbaadanis ajjeesuudhaanii nagee Gaazaadhaa tana qaqqabuu barbaadan. Warri Falastiin wanni isaan barbaadan sanii miti. Falastiin wanni isaan barbaadan guutumaa guututtuu bilisoomuu barbaadan. Humniti takkalleenu akka gartee isaan wanni gaa biyyoonni addunyaa kun hundinuu nuti beekamtii Falastiiniif hanniine jechaa jiran kun hundinuu hojiirran ooluu jechuu gama biraatiin. Okay? Plaanni sadeenuu inumaatu afranuu beekamtii gartee biyyootan addunyaadhaa Falastiiniif hanniine jaan kana keessatti dubbachuutti hin jiranii irraa illee yaadaanillee itti dhiyeessaan jiran. Jarri kun akkasitti hubadhaa. Okay? Taap godhaa, share godhaa. Ana dhageeffachaa tuma taap godhaa. Dubagaa akka gartee amma yaada pirezidantiin Ameerikaadhaa Trump fide kanatti eenyutu Gaazaa bulchaa namticha Tony Blair jaaniin yoo gartee isin hin beeyne taate namticha kana. Amma gaa wanni gartee hubachuu qabdan nama biraatu dhufee gartee Gaazaa bulchaa jechuudha. Nama Ingiliziitu
dhufee gaazaa bulchaa jechuudha. Gabrummaa biraa jala kaa'uuf deeman karaa biraatiin. Gabrummaa asiin gartee nageesni goona namni kun gartee warricha keessa jiru hin galu hin bahu haareetti maas gartee ni deebi'a. Namayyuu mana isaanii deebi'ee gartee magaalaan guutuu jaaramti. Ifiif bulchitanii maal jaaniiniti adii fidanii nama gartee aadaa ummata kanaan beene nama gartee shariyaan beene nama akkaataa yeroo kun jiraatu hin beene akkasitti Toonii Bileer jechuun dursoo yoo gartee namticha kanan beene namtichi kuni nama gartee silaa ICCtti dhiyaachuu qabu. Mana heera addunyaa sanitti dhiyaachuu qabu. Namtichi kuni nama dhiiga ilmaan Iraaq harkaa qabu. Namtichi kuni gaazaa tana dhiisaati biyya isaa keessattuu hin jaalatamu dhugaa dubbachuudhaaf. Afgaanistaan keessatti akkasuma. Dhiiga ummata ilmaan Afgaanistaanis nama qabu jechuudha. Ingiliz dhiisaati Yurooppii guutuu keessatti namni dura silaa biyyateetti dura jaalatamuu qabdaami achi booda gartee Yurooppiidhaami. Namtichi kun Ingiliz keessatti hin jaalatamu. Warri Ingiliz harkaa isaan fedhan. Itti aansuudhaan Yurooppii keessatti akkasi. Amma dura kaampaanii adda addaa akka gaggeessuu fi waan adda addaa irratti gartee isa kana afeeraniitu turan qaadhimanii turan. Diddaa ni yaadattan gaafa Liibiyaatis. Yes. Gaafa Liibiyaatis gaafa lola Liibiyaa sanis eega gartee Qadaafiin du'ee booda isa faadha warri gartee maallaqa guddaa nyaate. Akka gartee ikonomii Liibiyaa tana karaarra deebisnaa mootummaa Liibiyaa tana haaree ijaarre jedhanii karaa lafa jalaatii fi karaa adda addaatiin warra gartee maallaqa biyya sanii nyaate. San qofaa miti namtichi kun bikkuma adda addaatu gartee nama biyya akka Heetii tana keessattis akkasumatti nama maallaqa hedduu nyaatee jiru. Nama kanaa kana faadhaatu amma gartee hoguu gaazaa dhaqee eenyuuf hojjechuu deema? Izraa'eliif hojjechuu deema. Dubagaa Izraa'elumaatutu securities eega. Izraa'elutumaatu gartee akka fedhetti biyya san bulcha. Gargaarsa amma fakkeenyaaf biyyootan Arabaa kun baasuudhaaf ta'an gaazaa tana ijaaruudhaaf. Tana naquba qabdaniimi. Biyyootan Arabaa kunii irra hedduun isaanii maallaqa ganaa waliin baasuuf ta'an gaazaa ijaaruudhaaf. Suudi Arabiyaa irraa eegalaa Qataarii hunda isaanii Yuunaayitid Arab Imireetii yoo xiqqaate toora gartee biiliyoona 50 irraa ilaanqa biiliyoona 100 waliin baasuuf ta'an. Maallaqa guddaa waliin baasuuf ta'an. Maallaqa kana gartee yoo inni habikka san bu'u taate eenyutu maanej godha? Isaatu maanej godha jechuudha. Eenyu qaxaruu ta'a? Faranjoota akkasaa qaxaruu ta'a. Duuba maallaqni kuni asiin seenetuma achiin bahaa jechuudha. Gaazaa keessatti waa takka illee ijaaruuf hin ta'an. Booda eenyu sababa godhatan? Warra Hamaas sababa godhatan. Wanni isaan gartee jarri kun amma long termii pilaana taphachuuf jiran. Geemni isaanii akkana deemu jira hunoo. Garuu jechi lola dhaabuuf deemna jedhamu kuni takkaa gartee yaanni nuti lola dhaabuuf deemnaa jedhamu kuni bikka hedduutti dhageettii bareedduu qaba. Biyya Ameerikaa keessatti dhageettii bareedduu qaba. Maaliif uummanni Ameerikaadhaa lola irraa dadhabatee jira. Lola gaazaa hanafaa gartee namuma feetee haa ta'u Ameerikaa keessatti warreen dimokiraatii deeggaranis warreen riipublikaanii deeggaranis akka uummataatti lola kana dhaga'uu dadhabanii jiran. Inumaatu maaliif hin dhaabbannee jechaa jiran lolli kun. Ammaan tana maaliif arran dhaabbannee jechaa jiran. Ganaa yeroo dheertuu gartee achi eeguu dhiisi.
Tanaafu gartee tartiibni isaan jala deemaa jiran kuni tartiibuma gartee amma dura hojjetanii jiran. Warreen pattern gartee amma dura isin himeetiin jira miti. There is this thing called pattern recognition waan jaaniin. Okay? Yoo barnoota gartee barnoota kolleejitti hogguu barattu barnoota gartee undergraduate fi kanaa miti. Master level illee miti. PhD level itti hogguu barattu there is this thing called pattern recognition. Okay? Wanni gartee jarri kun hojjechaa jiran pattern waanuma amma dura hojjetan san patternii isaanii san jala deemaa jiran. Namni gartee kanarraa waan isaan hojjetan kana gaafa gartee lola Iraaqis barni jaarra ja'anii maallaqa biliyoona meeqa guuranii turan. Maallaqni isa wayi Iraaq jaare Iraaq arrallee kan gaaza gartee akka malee gurguraa jirtu arrallee jaarrachuu hin dandeenye biyya. Afgaanistaan jaarra ja'anii maallaqa meeqa oli guuranii turan. Akkasuma san Liibiyaa jaarra ja'anii maallaqa meeqa oli guuranii turan. Or Haiti jaarra ja'anii maallaqa meeqan ta'e meeqa oli guuranii turan. Kun hundinuu eessa dhaqa? Isaanumaat jaruma kanaatu adda hirata. Lakkoofsa nama 3-4 adda hirata. Biyya itti jedhamtu kana maallaqni hin dhaqu. Akkas ilaa kuno that's what I call pattern recognition san ilaalama. Odaan laal akkas ilaalama qabxii odaan kaasee gartanii mi waan muuxannoo itti qabaniif jecha warruma muuxannoo san itti beekanii qaxaran. Amma biyya teenyas gartee hubadda laala biyya teenyas numa laala amma. Warreen gartee aangoo keessa jiru kuni warra eessaati, warra gaafa kamiiti, warra yoomiiti. Warruma dur aangoo irra tureetu rooteet tahaa jira, sarkilii keessa deeman. Gamas dhaqaa, achi as deebi'a, gamana dhufaa, achi as deebi'a, gama kaan dhaqaa. Jaruma kana jechuudha. Sani poointiin. Mootummaan tun akkasi dalgamti. Mootummaan hundinuu waluma fakkaatti. Biyyumaatu adda adda malee akkaataa isaan itti oofan waluma fakkaatti. Tanarratti gartee akkasitti hubadha. Tanaafuu gartee wanni isaan barbaadaniif namticha kana amma ni ilaaltan. Namtichi kun amma dura gartee akka yaadaatti dhiyaachaa jira. Nama hedduu duru balaaleeffachaa jira isa kana. Inumaatu gartee viidiyoo tokko kan Aljazeeraa irratti namtittiin riippoortii irraa goote tokkotu jira. Deema viidiyoo sana namtittiin riippoortii goote mataan isiinuu joornaalistii biyya Ingilizi namtittiinuu. Okay? Yoo laaltan viidiyoo san isiinuu gartee hogguma dursoo maqaa isaa jettee jettee akka gartee nama isuma kanaa dhaga'uu hin dandeenye arguu hin dandeenyetti achirraa haasoo eegalte. Yeroo takka hogguu gartee waan nama si hifachiisee atuu irraa dadhabatte tokko hogguu gartee agarte akkam jechuun akka sanitti gartee oduu sanni irraa tolchite namtittiin. Isii qofaa miti beeka addunyaa tanarratti akkasuma siisanitti namni hundinuu namticha kana harkaan dandeenye. Namticha kana Natanyahu warreen gaa deep state warra mootummaa Ameerikaadhaa tana keessa jiru irra hedduun isaanii akkasumatti warreen kun hundinuu gartee warra wajjin hojjechaa turan. Natanyahu fi Tony Blair warra akka malee hojjechaa turan. Gaa amata 20 fi amata 24 dabree miti lolli Iraaq lolli Afgaanistaan amata 24 dabree mi akkasitti gartee
warra waliin hojjechaa ture jechuudha. Amata 24 warra gartee hojii tanarratti hirmaate akka malee wal beeku jechuudha. Abdiisa jarri tiktaakii mitiiti. Jarri mana keessa jira bar maal irraa rakkata sanirraa. Tiktaakii bitatanii jiran. Maa shakiin godhin. Tiktaakiin ni jijjiirama. Laal tiktaakiin akkaataan itti jijjiiramu ammaan siima yoo barbaadde. Dursoo algooritimii isaatu jijjiirama. Ammaa piroosesa eegalanii jiranii yeroo takka oduman barbaanne kunoo viidiyooleen isaanii si dhufuu eegala. Viidiyooleen gartee warra Israa'el kuni. Takkaa'uu warreen gartee waan warra Israa'el faarsee sitti himu kuni odootiin barbaanne si dhufuu eegala. Kuni maal? Algoritimiitu jijjiiramee jira jechuudha. Duraan akkasin tolle algoritimiin viidiyoo ati ilaalturraahi si dhufa ture duraan. Viidiyoo ati gartee daqiiqaa irra dheeressitee ilaaltuu fi haati laayikii gootee fi haati koomentii irra gootee takkaa haati sheer goote sanirraahi si dhufa. Amma akkasii miti. Amma dirqiidhaanis hafuura kee fuuldura kee fuula kee dura dhaabuu barbaadan. Dirqiidhaan si gadhiibanii dirqiidhaan liqimsii jaaniitii si kennanii si liqimsiisuu barbaadan. Dubagaa kana keessa akkaataan itti firaa dhorkitu dursoo bilaak godhuudha. Jala deemtee kasit dhufe hunda gartee bilaak godhuudha viidiyoolee isaanii. Takkaa'uu viidiyoolee isaaniitis takkaa'u immoo akkaawuntii san mataa isaanii bilaak godhuudha. Akkaataan itti nagee itti harkattu. Ammoo namni hedduun gartee yoo wanni kun akkasitti itti tarkaanfatee humnaan nama gartee itti dhiiban taate viidiyoolee namaa gartee akka eegalanii bari yoo xiqqaatte bar baatii lama dura eegalanii turanii algooritimii wajjin jijjiirama gartee godhuu eegalanii turan. Ani viivuu harkeetiin jira yeroon gartee waa'ee isaanii maqaa dhahee irraa dubbadde viidiyoon san hin sossa'u. Nama 200 nama 300 laala. Hin sossa'u akkasi qabanii ta'aniin. Garuu maqaa adda addaatiin gartee maqaa isaan hin beekneen yaada gartee akkasitti yaada kee yoo dhiyeessite irra wayyaadha. Let's see. Dubbii jarri wal tahanii gartee lola eegaluuf deemanii tuni lolli kuni akka hin dhaabbanne amma dura isinii maatun ture qaceelloo dhagaa turtan. Jarri kuni akkanumatti salphatee harka lafa kaayee hin taa'u itti qophaa'anii lola deebi'uuf deemanii jennee baatii yoo xiqqaatte baatii lamaffaa dura haasofnee ture. Qophiin san amma karaa dhugaatti as deebi'aa jirti. Dhugaa tahaati jirti. San waan isaan ta'anirraayi yaada isinii dhiyeessaa ture. Garuu immoo ammaan tana taraa dabartees gaafa gartee namtichi Natanyaan kun as dhufe juun keessa as dhufee torbaan tokko as taa'ee paarlaamaa koongireesii Ameerikaa dhaqee haasawee olii gad deemee akkasitti achi deebi'ee odoo torbaan tokko hin ta'in lolli kun ka'ee ture. Ammaas torbaanii ol as jira. Guyyaarraan tanaa Tirampii hojii wal harkee jira. Kana keessatti marii dheertuu godhanii jiran. Akka gartee waan qabatamaan hojiidhaan hojjetamaa jiru fakkeenyaaf xayyaaronni gurguddaan gartee kan samii irratti xayyaarota biraa gartee xayyaara akkanaa kunuunfaan ka samii irratti gartee xayyaarotaaf gaaza naqu. Kuni habbaa 8tu
asirraa karaa Middle East achi deemee jira. Habbaa 8 taraa amma dura taraa xayyaaronni kuni karaa Middle East deeman lola guyyaa 12 saniitu ka'ee jechuudha. So tana jechuun gartee wanni pattern recognition oguu jedhan waan akkanaa tana. Gaafa san waan akkasii tanaatu ta'e ammaas wanni kun gartee habbaa 8tu karaa san deemaa jira. Amerikaan xayyaarota akkanaa kana gartee kanaa fi B2 fi xayyaarota gurguddaa akka malee qaqqaalee kana biyya alaatti hin dhiiftu. Biyya tanatti gartee as deebisteeti as galchitee as ta'an. Hogguu haajaadhaaf itti barbaadan ammoo ni deeman. Amma gaa xayyaarri kun gartee habbaan 8 deemuun isaanii qophii jabduutu jira jechuudha. Kana keessa jeneraalota warreen gartee koroneerra eegalanii ilaan jeneraalota gurguddatti yaamanii torbaan kana as jiranii jee isin himeetin jira. Kana hunda gartee walitti ida'uutu isinirra jira. Waan pilaana godhaa jiran. Ammaasis taraa tana lolli eegalamu ilaa hanqa lola miilaati ta'uu ta'aa jedhaniiti odeessaa jiran. Lola miilaa gujaan gaa waraanni gartee keessa seenee waraanaa wajjin wal loluu jechuudha. Dubbiin ammaan tanaa salphoo hin fakkaatu. Akka malee waan jabduudhaatu deemaa jira. Gama kaaniin warri Iraanis arraan tana jeneraalonni isaanii ogguu haasoo godhaa turan nuti akka malee ammaan tana waraana keenyas jaarannee jirra. Istiraatejii teenyas jijjiirree jirra. Inumaatu lola gartee taraa tanaa akka gartee taraa duraanii sanitti shakkiidhaan qophii gooneen jirru. Ammaan tan ammoo akka lolli taraa lamadaan irratti as deebuu deemu beeyneeti qophii godhaa jirraa. Qophii teenya xumurree jirraa jedhaniiti dubbachaa jiran. Tana qofa irratti illee hin dhaabbanne isaan inumaatu gartee humnootan warra gartee reezistaansii jedhanii warreen biyya adda addaa keessa jiru hundallee deemanii qunnamaniiti akka isaan gartee lolaas deemu kanaaf qophaa'an gaafachaa jiran. Lolli kuni ammas wanni takka jabduun gartee ta'e isaan jedhan guyyaarran tana warri Iraan jechuu qiyyaa wanni isaan jedhan ta'a guyyaarran tana yoo warreen Israa'el fi Ameerikaan isin dhooyina jedhanii takkaa'u gartee informationni isaan kun nu dhoowuudhaaf deeman jedhamu yoo nu gee takkaa'u karaa intelligensiitiin karaa waraanaatiin isaa taatu karaa intelligensiitiin yoo information akkasii san irra dhaqqabne akka taraa dabarteetti hanga isaan nu dhawan teenyee hinuu jedhan. Dafnee dura baanee dha'uudhaaf mirga qabnaa jedhaniiti dubbachaa jiran. Okay. Chinaadha gaaffii gaarii haaftee laal Chinaadhaa fi Raashaan Iraan ni gargaaran. Garuu immoo jabduu takkaatu as deemaa jira. Jabduun as deemaa jirtu Raashaas biizii godhuu barbaadan karaa Yuurooppiidhaatti mataasiidha. Inumaatu gartee akkamma oduun bahaa jirtuun biyyoottan Yuurooppiidhaa kunii irra hedduun isaanii lolaaf qophaa'aa jiran. Itti aansuudhaan Raashaanis biyyoottan Yuurooppii kanaan gartee adaba godhadhaadhaan jechaa jirti. Gama kaaniin Ameerikaan meeshaalee waraanaa gurguddaa gartee taamahaa kan misaa'ilota gurguddaa Ameerikaadhaa
karaa biyya Yuukireen kana erguuf deemti. Kun yaada eenyuti? Yaada warra Izraa'el beekaa. Izraa'eliitu dhiibbaa pirezidaantii Ameerikaa irra godhaa jira akka inni namticha Yuukireen kanaaf meeshaa waraanaa erguuf. Raashaan biyyoota Yuurooppiidhaa kanarraa sodaa takka illee hin qabdu. Ila ammaan tanaatu biyyoota Yuurooppii kanaa wajjin wal lolu jirti beekaa Raashaan. Biyyoota Yuurooppii kanaa fi Ameerikaa wajjin walumaa isaanuma kana hunda wajjin wal lolu jirti. Garuu maqaa tokko itti haa baasanii malee warreen Raashaan wajjin wal lolu. Silaa Yuukireen kophaa siidhaa taatee bara Raashaan qaata biyya san guutuutti dhuunfatte beekaa. Gaafuma dura lolli kun eegalamuu bara Raashaan xiqqoo malee bara Kiyev magaalaa guddoo san dhuunfattee turte bara. Boodarra gartee ceasefire fi tooftaa adda addaa taphataniiti waraana Raashaadhaa achirraa if duuba deebisan. Eega Ameerikaadhaa fi warreen Yuurooppiidhaa kuni lola kana keessa seenii jechuudha. Lolli gartee jabaan kan Yuurooppiidhaa kana. Kuni inumaatu gartee lola addunyaadhaa sadaffaa kan jahanii gartee amman tana akka namni akka goofataatti irraa haasawaa jiru kuni kan duruun eegalamee jiru kana kanaatutu itti fufuutaa karaa Yuurooppiidhaatiin. Keessaafuu gaafa gartee misaayil taamaa kanaan warri Yuukireen Raashaa dhawan. Raashaan wanta itti deebisti misaayila kan mataa 80 san ka Iiraan gaafattoo Izraa'eliin dhooyte san saniin itti as deebi'uu ta'an. Ammaasis Raashaan already warreen gartee sammariinii fi warreen markaboota lolaa kana hunda bahararra gadhiiftee jirti. Akka duraanitti gartee gama bahaatii qofa dhowuun teessu Yuukireen. Karaa hundaa dhowuu teessi. Karaa bahararraayis dhowuu teessi. Okay. Maaliif bahararrattis Black Sea kanarratti Raashaan karaa hedduu warra Yuukireen kanarraa mootee jirti. Bahararratti. Bikka duraan gartee warri Yuukireen harkaa qabu hunda irraa fudhattee jirti. Bikka gartee duraan warri Yuukireen akka Raashaan qamadii fi waan adda addaa gartee karaa Afrikaatii fi bikka adda addaatti hin gurgurre jaanii isaan bahara kanarra dhoorkan. San hunda Raashaan deeffattee jirti, irraa fudhattee jirti. Karaa san hunda banattee jirti. Saniifuu karaa lolaatti gartee saniifi gartee sammariin isaanii kan markaba bahara jala deemu kana hunda bahara keessa gadhiisanii jiran. Cinaan isaanii hin beekamu bikka kana jira. Garuu immoo hogguu jabaattee bahara keessa ol ba'ee bikka barbaadu dhahee deema. Okay, let's see. Qabxiitti aantu. Reefun tana raasoo inni mislan. Tana tan dubbiin gartee taamahaqidha. Tana Raashaan galgala kanallee deebistee jirti. Dubbii gartee Ameerikaan Raashaadhaaf misaayil taamahaq kajaaniin kana gartee erguuf deemti kana galgala kana gaa isaan biratti ganamaa miti Raashaatti deebisteeti jirti. Deebiin isaanii nuti amma booda gartee dinniina takkaa gartee warningii namaa kennuuf hin deemnu jechaa jiran. Yeroon warningii kenninu dabartee jirti. Amma booda namni gartee misaayilota adda addaatiin kan nu dhowwu yoo jiraatan deebiin nuti deebisnuuf dacha taatii jechaa jirti Raashaan.
sanillee dhuga keessaafuu tarkiin afaan malee hojiidhaan hin jiran dhugatti afaanu bar hara tokkoon nama oguu gartee biyyootaan akka gartee tarkii tan afaa oguu taate tarkiin bikki isin jirtu silaa bikki ija daldalaafis akkasumas gartee Israa'el tanaa gartee waamee qarraa murtee Israa'el gartee lola kana dhaabsisuu numa dandeessi mataa isiitiinuu garuu hin gootu. Okay? Hin gootu. Wanni hin gooneef waa hunda dura daldala saniitutu isaaniif ija. Achi booda gartee waan Ameerikaan jettuun godhan. Takka ammoo waan gartee ifii isaaniitiif ammaaf nu barbaachisa jaan qofa godhan. Okay? Hin irraanfatinaa tarkiin waraana siidaa 5,000 ol Israa'elitti ergiteeti Israa'el keessaa lolaa jiran. Tana hin irraanfatinaa. I think namni tokko ni irraanfata gartee yogguun waan tana isinii himu hin irraanfatinaa. Lolaati jiran ammallee. Isaan qofallee miti. Morookkoonis akkasuma. Waraanni isaanii Israa'el keessaa lolaa jira. Ni yaadattanii jeneraaltichi Israa'el 7 dura kan gabbahee gartee waraana Arabaa hedduutu noo jilolu jiraa jee ifii isaatiif ifa dubbate. Inumaatu gartee waraannan Arabaatu jiraa kan gartee Israa'el jecha lubbuu isaanii kannanii jee dubbatee jira. Lubbuu isaanii lola kanarratti gaggeessaniitu jira jee dubbatee jira. Gama kaaniin namtichi member of paarlaamaa Tarkii keessa ka jiru gabbahee sababa gartee warreen mootummaatii wajjin wal loleef jecha sanii wajjin walitti aara qabu jecha Erdogaaniin ummatatti achi bahii himii akka gartee waraana keenya 5,000 ol Israa'elitti ergitee achi keessaa lolaa jiranii jeeniiti ifatti dubbatee ture saniis. Namtichi san faammaa ajjeesuun dhaban. Dhugatti. Lubbuu isaa dhabuun dhabu. Maaliif? Mistira guddaa gabbahee baase. Korean haasawaa Prime Ministerichi Kooriyaadhaa UNitti haasawaa hin dhageenye. North Kooriyaa haasawaa isaa yoo dhageesse North Kooriyaan bikka faashistiin jirtutti bikka impaayerri jirutti nuti waraana keenya erguudhaaf qophiidha. Bikka isaan jiranitti yaada isaanii dura dhaabbannee isaanii wajjin wal loluudhaaf nuti qophiidha. Akkasuma sanitti maasis bikka feenetti waraana keenya erguudhaaf namni nu dhorkuu danda'u tokkollee hin jiru. Itti aansuudhaan waraana boombii teenya gartee tan niwukilaraa namni tokkollee nurraa fuudhuu hin danda'u. Nam tokkoof jecha samaas if duuba deebinee isii oomishuu hin dhaabnuu jeete haasawee jira. United Nations keessatti torbaanuma ammarra dabarre kana. Eenyu Kooriyaan moo? No, Kooriyaan hojiidhaan hojjechuu jirti. Kooriyaan tuni akka gartee kokkoodhaati. Like, you know, akka ifi Chaayinaatu itti fayyadama, Raashaa itti fayyadama. Kooriyaa tan isinitti gartee laaftuu isinii fakkaattii laaftuutti ilaalina. Kooriyaan humnoota kanaatutu itti fayyadama. Amerikaan Kooriyaa tana gartee yoo wajjin nagee uumuu barbaadde Kooriyaan tana ammaas Jaapaanis ni sodaachifti beeka walitti dhiyoodhaami. Waraanni Ameerikaa hedduutu karaa Jaapaan san jira, Pacific Ocean gubbaa jira. Kooriyaan akka feetetti sodaachifti.
saniifuu karaan isaan itti kooreetti dhiyaataniin karaan tokko chaayinaa keessanii karaan kaan ammoo raashaa keessanii yeroo ammaan tana biyyoonni lameen chaayinaa fi raashaan akka malee walitti hidhaadha addan baasinaa kana saniifuu kooriyaanis akkasuma sanitti gartee jabeenya siidhaa itti fufaa jirti jechuudha. Okay. Oduu tabraatiin isinii hima jeeti. Okay. Guyyaa irraa galgala kana haasoo gartee haasoo foreign ministerichi Raashaadha. UN keessatti haasawee san reefuun tana oduu Raashaan baaftee jirti isiniin jeemiti oduu Raashaan baaftee exactly waanuma kana jaa waanuma gartee inni barruu tana keessatti ibsasaa dubbate yoo humniti feetee gartee tan Yurooppii keessa jirtu Raashaa dhoowwina jettanii karaa Raashaadha ijatee isan gara galchitan nuti warningi isinin kanninu isiniif rifannu okay wan yoo isin gama gartee gama Raashaadha waa ergitan waan san caalu isiniif deebisnaa jedhaniiti ibsa baasan san Raashaan amma booda taphachuu keessa hin jirtu ammaasis warri Yuurooppiidha kuni akka duraanitti Raashaa irraa gaazaas bitaan jiran gaashaan duraan Raashaan gartee gaazatti gurgurtii ammas albuuda adda addaatti gurgurtii kana gartee rakkoon isiidha sanii miti amma booda itti gurgurutti hin jirtu dila san gaazni isiin gurgurtu amma guddaan eenyu biyya Hindiitii fi biyya Chaayinaadhaati waan silaa Yuurooppiin irraa bittu isaaniitu irraa bitu jira saniifuu dila san gartee rakkoon qabdu waa gurguruudhaan gaaza gurguruudhaan Economy Raashaadha akka biraattu guddachaa jirtiif. Tanaafuu warra Yurooppii kana gartee yoo isaan ka dubbii godhan taate akka duritti Raashaan hin kadhattuusi. Tanaafi barruu akka gartee reefuun tana baasanii san gadhiisan jechuudha. Okay. Okay, oduu ajaa'ibaa akka taniin xumura irratti isinii himu qaceeloo dhageeffadhaa. Gaafa lola guyyaa 12 san qaceeloo dhageeffadhaa tuni oduu ajaa'ibaati. Gaafa lola guyyaa 12 san lola guyyaa 12 dura jechuu Israel generaalota Iran warreen gartee koroneelota ta'e warreen mootummaadhaaf hojjetu warreen adda addaa kan hunda text message itti erganiiti dhumuuf deemtanii odoo hin duune gartee mootummaan teessan garagaluuf deemti odoo lubbuun teessan hin baane dafaatiti viidiyoo dalagaa viidiyoo waraabaa viidiyoodhaan nuti mootummaa tanaa wajjin jirruu jaateti nutti ergaadha takka ammoo social mediaatti maxxansaati bikka jirtanirraa isin fuunee isin baafnaa yaanin biyya sanirraa nagayaan baatanii okay akkas jaaniiti warreen waraanaa gurguddaadhaa fi ummatuma gartee mootummaa hojjetu kana hundatti text message erguu turan keessaafuu generaalota bilbila isaaniitti bilbilaniiti bilbilaan faa dubbisaa turan generaalota gurguddaa okay warra gartee isaanii bilbilaan dubbisaa sii fi jaartii teetii fi ilmaan keetii mana san keessa jira dafii viidiyoo waraabeeti natti ergii yoo natti hin ergine isin hundinuu ni dhumtaniifaa warra jaaniinitu ture dhugaadhaan isinii mujjira generaalota akkas jaaniinii odoo viidiyoo waraabanii hin ergin
mana isaan keessa gartee rafaa turan keessatti ajjeesaniitu jira. Boombii itti diroona itti erganii dirooniin faadhawanii jechuudha. Dubagaa Iraan waan kanaaf deebisuufi amalal deebii waan isaan irratti hojjetan saniif deebisuufi ammaan tanammoo torban dabre isinii miti seenaa ajaa'ibaati hojjettee Iraan jee warri mana keessa jirtan ni yaadattanii? Mee yoo dhageessan yoo yaadattan barreessa. Iraan waan basaasumatti seenaa ajaa'ibaa hojjettee jeetiin isinii himaa ture. Garuu viidiyoodhaaf wanta akka takka asirra maxxansuu hin danda'u jeetiin isinirraa dhiisanii beektaniimi. Dhageessanii jirtaniimi. Irra hedduun keessan dhageessanii jirtan. Amma ilaal waan an achi keessatti gartee harkesanirraa amma kunoo CNN mataan isaanii baasu jiran. Isin gartee CNN kam jaanii baasan san keessaa waan takka qofa fudhataniiti baasan. Maal jaaniiti baasan? Laal ummanni gartee 100 lakkaawaman warreen Israel Iraan irraa text message tu itti dhufu jira. Text message isaan kana kan gartee akka gartee Iraaniif hojjetan wanta godhu jiru jechuudha. Hujiidhaaf qaadhimu jiru. Isin galtee dubbiin? Kana laal geemni politikaa geemni gartee nama shoorar keessu geemni dhiirtii namarra taphattu geema akkanaati. Waan jarri baatii 2 dura irratti taphate sanii ammaan tana isaan irratti taphachuu jiranii jechuudha. Qaceloo dhageessan moo irraan isinii deebi'a? Nama 100 lakkaawamuutu text message hujiidhaa gartee akka basaasummaadhaaf hujii basaasummaadhaa Iraaniif hojjetaniif qaadhimummaan itti dhufte. Takkaawoo gartee hujii tana isinii kanninaa hojiin isin nu hojjettan gartee basaasummaa Iraan irratti Israa'el irratti gartee basaasummaa gootaniiti. Akkasitti isinii kafallaa jaaniiniti text message 100 gartee nama 100tti lakkaawanii jechuudha. Lakkaawamuu itti erganii jiran. Amma geema jara kanaa gartanii dhugatti. Hammana jarri kuni tarkaanfachuu jira. Iraan tana hin tuffatinaa. Waanuma feete ofaa taatu hin tuffatinaa isin beekaatuma hin tuffatinaa. Warreen gartee biyyootan Arabaa jira kana hunda isaanii walitti deebisanii hunda isaanii Iraan keessa kaayetti. Hunda isaanii kana walitti deebistee gartee yoo beekumsaa, yoo hojiidhaa, yoo waa oomishuudhaa. Ka'ammaasis saanshinni gartee qaqqabbiin tuni amata 25 ol irra jirtu. Arraan tanaas oduu keessatti isin himee miti haareetti saanshina haaree irra kaayanii jiran. UN'n taraa tana maaliif irra kaayan? Waan isaan waan UN'n gaafatte gartee godhuu didaniif. Wanni UN'n gaafatte maal? UN'n miti wakka gaafate garummaa warra Yuroopiitti gaafate warri Yurooppii wanni isaan gaafatanuu confused ta'anii jiran. Hogguu isaan gartee waan kana nu godhi kana irratti gartee marii goona gitu jaaniin Iraan haayettiin. Hogguu Iraan haayetteen maaliif haayettan nuti kana barbaannaa jaaniin jechuudha. Hogguu isaan hayyee kana dhiifne kana goona hogguu jaaniin haayettiin ammaasis Iraan
lakkii kana nuti hin jenne bar kana jenne akkasila nama durumaanuu wajjiin wal tahee wajjiin gattaa'ee marii godhuudhaaf hin deemne jechuu gabaabinatti. Dubagaa eegee isin gartee akkana jettan taate nuti waan isin barbaaddanuu hin beeynu tanaafuu nuti isin hojii gatteenyee naasoynuu jaaniin. Eegan hojii naasoyne ayyeegaa saankshina isinirra keenyaa jaaniiti irra karaa UN'tiin saankshina irra kaayuu isaanii jeneraalonni Iraan ibsanii jechuudha. Iraan ummata gartee dhibbaatama lakkaa'amu kan intelligensummaadhaaf barbaaddu kana wanni tuni hammam takka mootummaa Israa'el tana shoorar keessaa jirtii jettanii xiqqoo gartee itti yaadutu isinirra jira. Akkuma yaadaattu Engadda hoguu gartee dookumentarii san gadhiisan maal jaan jechuu warreen gartee akkasitti biyya Israa'el tana keessa deddeemee waa hunda viidiyoo waraabee akkasumatti gartee jara Iraaniif ergasaniin deebiin isaan deebisaniif maal? Netanyaa'uun waraana isaatii fi warreen intelligensii warra isaa hojjetu warra basaasota isaaniif hojjetuuf maallaqa kafaluu qabaa. Maallaqa gartee dachaa godhee kafaluufi qabaa. Jara kanaaf maallaqa dila san kafalutti hin jiru jaaniiti warri Iraan deebii deebisaniif. Akkasi obboleeyyan keenya laal dhugaan namni gartee dhugaa harku dhugaa ni arga. Look, refuuta wanta san xumarra irratti hin jee garuu immoo wanni takka gartee tan asirratti si yaadachiisu tan Palestinian state oguu ja'anii haasoon kana amma gartee guutumaa guututti ummata addunyaa kana karaa gartee burjaajeessuu irratti confuse godhuu irratti achi tarkaanfachaa jiran warri gartee humnoonni akka Ameerikaatii fi warri Israa'el kun maaliif duraan pilaanni keenya tokko jaaniiti pilaana gartee qabxii 20 takkaa kana gadhiisan kanaatutu Palestinian state jaaraa takkaa isteeta Palestiin kana jaaruu deemaa jaaniiti baasan kan yoon baasan guyyuma sadii dura baasan akkasiimi arraan tan ammoo pilaana sadiitu jira jaaniiti pilaana sadii baasan galgala kanatti pilaana tokko itti daaniiti pilaana 4 jaan jechuu kana keessa gartee akka gaa aadaa biyya tanaatti namni gartee pilaana 4 qabu jechuun nama pilaana hin qabne jechuu gabaabinatti namni pilaana tokko qabu dhugaa pilaana qaba sanii irratti hojjetta yoo pilaana lama qabaatte yoo kun hin taane kanaan godhe jetta okay yoo ammoo pilaana 4 qabaatte pilaanni 4 jechuun guutumaa guutuutti ati pilaana hin qabdu jechuu gabaabinatti akkasitti fudhadhaadha yeroo as guyyaalee as deemu kana keessatti arkuudhaaf teessan burjaajii adda addaa gartee takka warra H groupiidhaatutu pilaana kana hin barbaanne takka ammoo warri H groupiidhaa qawwee lafan keenyu jaan takka warri H groupiidhaa waan kana gartee maali pilaana gartee silaa isaaniif ta'u takkaa'u gartee isaanii fi
warreen gartee Palestinian Authority waliin tahan faanjaanii gartee oduu tana akka malee ispin godhuudhaaf ta'an kana quba qabaadha. Maaliif wanni jala kana jirtu guutumattuu akka gartee warri Qatar warri Hamas faan pilaana kanarratti gartee yoo isaan pilaana kan nuutee khayaan taate guutuma guututu pilaanni kuni warri Israa'eliif hin ta'u tana beeka. Pilaanni warri H groupiidhaan nuutee jiru warri Israa'eliif hin ta'u. Akkasumas Ameerikaanis waan warri Israa'el jette waan jedhaniif jecha saniifuu gartee dubbiin tuni micciiramaatuma deemtiin isiniin jaa obboleeyyan keenya oduun galgala kanaa tana fakkaatti dhiiroo nama hedduutu harka baasee jira. Yaada akkam jettan mee warri mana keessa jirtan akkam jettan mariini goona. Mariini goona moo akkam mee akkam jettan dhugaa dubbachuuf xiqqoo sa'aatu kutee jira. Okay, akkana goona. Tana isiniifin bulfadha. Dhugatti boruuniin dhufaa miti ganama akka gaa isin biratti gartee zaabooda taati. Boruunii dhufna dubbii tana qabadha jabeeffadha haaya mariin teenya taboru tana taati. Okay? Waanin amma isinii kana kanarraa haasofna boru. Akka gartee sa'a teenyatti sa'a takkattiin dhufa. Isin bira galgala irraa sa'a warreen gartee Suudii fi Dubaay kana anafaa jirtan galgala irraa sa'a 9 jechuudha. Sa'a 3 isin bira. Akkasana fakkaatti. So niin dhufa boruu yeroo bijee mariin teenya kana taati kana gartee qopheeffadhaa itti yaadaa dhufneeti gartee irraa mari'anna. Inumaatu pilaanan afurii fi waan galgala kana irraa haasa'e. Ammoo waan Iiraan hojjechaa jirtu ana hin irraanfatina. Hordofaa laala. Okay? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh warri amma dhufaa jirtan. Okay. Galatooma hundi keessanuu akkuma gartee yaada keenyaatti Dr. Quebec akkam jirta hoo nagayaa miti? Welcome. Dhugatti gartee isin gartee warri mana keessa jirtan follow share godhaa walii daddabarsaa gartee inumaatu waan viidiyooles walii ergaa waan hogguu live jiru qofaa miti viidiyoodhaas walii share godhaa akkasuma sanitti gartee subscribe godhaa chaanala kana subscribe godhaa waliif ergaa viidiyooleen gartee isinii maxxansuus walii ergaa maaliif chaanala keessaniin isiniin jee hirmaannaan keessan hedduu murteessaadha. Duba gaa akkasitti gartee amala godhannee boruuniin dhufaa ganama gartee hogguun dhufe irraa haasoyna inumaatu gartee qabxiin teenya tana taati. Boru warri irratti gartee diskashinni keenya jechuu. Okay? Akkasitti na hubadaan isiniin jaa galatoomaa warri gartee isin bira guyyaadhaatis guyyaa gaarii isinii hawwa warri gaa nu bira galgalaatis halkan gaariidhaan isiniin jaa hundi keessanuu nagayaan naa jiraadhaa. Chitra